Ergamaan Phaawulos waa'ee ulfina sanuuf mul'ifamuuf jiru yommuu dubbatu ergaasaa gara warra Roomaa boqonnaa 8:8 keessatti dhiphinni keenya si'anaa kun ulfina sanuuf mul'ifamuuf jiru wajjin wal bukkee qabamee ilaalamuu akka hin dandeenyetti nan lakkaa'a. Uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee Waaqayyoo dhimmanii eeggachaa jiru jedha. Wangeela keenya keessatti Gooftaan Yesuus Kiristoos waa'ee mallattoo dhufaatii isaa gaaffii bartoota isaa irraa isaaf dhiyaate yommuu deebise lammaffaa deebi'ee dhufuu ilma namaa dura mallattoolee raawwatamuuf jiran akkana jedhee dubbate. Sabni saba irratti mootummaanis mootummaa irratti hin ka'a. Socho'ii lafaa gurguddaan beelliif dheechis biyya hundumaatti hin ta'a. Wanti roomisiisaaniif milikkinni gurguddaanis waaqarraan mul'ata. Wanti kun hundinuutu hin ta'in dura isiniin qabu. Isiniin ari'atus yaa'ii warra mana sagadaatti mana hidhaattis dabarsanii isiniin kennu. Anaaf jettanii fuula moototaatti fuula abboota biyyaattis hin geeffamtu. Warri isin hore obboloonni aantiin keessaniif firoonni keessan illee dabarsanii isiniin kennu. Hundinuu anaaf jedhanii isiniin jibbu jedhe. Mul'achuu Yesuus Kiristoos abdiidhaan kan eeggannu amantoonni as biyya lafaa kana gubbaa yommuu jiraannu sababii kan Kiristoos taaneef rakkina qoromsaaf dhiphina garaagaraa keessa darbuun akka nurra jiru sagaleen Waaqayyo dhugaa nuuf ba'a. Kiristoos Yesuusitti kan amanne kiristaanonni as biyya lafaa kanarra hamma jiraannutti nu keessummoota kana deemtotas akka hormaattis ni ilaalamna. Garuu dubbiin Waaqayyo akkana jedha nuyi namoota baay'eef eebba. Hojii ergamootaa keessatti ergamoonni Kiristoos cimsanii lallaba isaanii keessatti kan dubbatan nu rakkinaaf gidiraa baay'ee keessa darbuudhaan mootummaa Waaqayyootti galuun nuuf hin ta'a jedhan. Ergaa Phaawulos gara Qorontoos lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 16-17 yommuu dubbifnu sagalichi akkana jedha. Kanaafis nuyi matumaa abdiin kutannu namummaan keenya inni bakkeetti mul'atu gadhumaa yoo adeeme iyyuu namummaan keenya inni keessaa har'aa bor haaraan adeema. Rakkinni salphaan inni yeroo abbaannu kun ulfina bara baraa isa safara malee guddatu sana baachuuf nu qopheessa jedha. Gooftaatti kan jaallatamtan obbolootaaf obboleettotaa wanti biyyi lafaa ulfinatti lakkaa'atu hundinuu nuuf salphina. Abdiif amanannaas nuuf hin ta'u. Qaroominni, beekumsi, dandeettiin foonii, qabeenyi, miidhagummaan fooniis du'a nu oolchuu hin danda'an. Akka ergaa dubbii Waaqayyootti abdiin guddaan nuyi eeggannu ulfina sanuuf mul'ifamuuf jiruuf mul'achuu keenya isa uumamni hundinuu dhimmee eegaa jirudha. Kanaaf obboloota koo abdii amanamaa kana erga qabaanne egaa yeroo hundumaa nu kadhatatti dammaquun dubbii Waaqayyoof yeroo kennuun of eeggannaan fuula isaa dura deddeebi'uun qullaa'ummaatti jiraachuuniif cubburraa fagaachuun Waaqayyoon sodaachuunis nurraa eegama. Gooftaan Yesuus Kiristoos hin dhufa. Maarraanaataa hin dhufa. Warri yeroo hundumaa dammaqanii jireenya qullaa'ummaatti isa eeggatan haa gammadani. Deebi'ee dhufuu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraan kan ka'e rakkinni, iyyumi, beelli, dhukkubi, lolli, qoromsi, jibbi biyya lafaa, ulfinni biyya lafaa daangeffamuuf akka jiru raawwatee baduufis yeroon isaa akka dhiyaate sagaleen Waaqayyoo nutti hima. Kunis ulfina sanu eeggatu wajjin waliin madaalu. Gadi fageenyi dhoksaa ulfina nu eeggatu sanaa keessa jiru faarfannaa qooqa miidhagaa nuyi faarfannuun ibsamuu hin danda'u. Lallaba gaarii nuyi lallabnuun raajii nu dubbannuunis ibsuun rakkisaadha. Inni si eeggatu, inni na eeggatu, inni nu eeggatu ulfinichi adda. Meetiif warqeedhaanis hin madaalamu. Kanaaf gammachuun kana caalu hin jiru. Maarraanaataa Yesuus Kiristoos hin dhufa. Maarraanaataa ameen Yesuus Kiristoos hin dhufa. Isaaf bara baraan galanni ulfinni haa ta'u. Abdi bara dera, Yesus rubuda.
sana doma kan jalo Kenyan undum tumudama kaheyo avuvame malakati duma gofta simachuda ammantu harkama erramno indamagna walda kristiana kunnu darabada aritum godana kannu kakatame abdi baradera Jesus rubuda rera wajera nukagatame abdi baradera Jesus rubuda rera wajera iji me mari kapasina kahama kanti biftu gadi neram fatama Kenya harra sabori madalu sagofta ko pese sana duma kan jalo Toko yege nabe median lapsu wanti dagahamu inni kesa bala wansu kanesada imne majilalla to como wagaradi to kesumada sete to como wagaradi City, Kenya, Jerusalem, Biyate wakra, Kenya, Jerusalem, Biyate wakra. La farra bilisumma gutun waga gubbajira naganin borawu achi igni nangalahu angafana gati